Yeroo dhiyoo keessatti akkaataa isin YouTube irratti successful taatanii fi akkasumas guyyaa tokko keessatti subscribe 1000 fi isaa ol akkaataa isin itti argachuu dandeessan isinitti hima. Amma dhumaatti na waliin tura. Hi akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii Suuraa Entertainment. Ana Suraafeliidha. Arrammoo akkaataa yeroo dhiyoo keessatti karaa YouTube milkooftanii akkaataa isin maallaqa yeroo dhiyootti ittiin argattanii isinitti himaa. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatanii mee subscribe godha. Subscribe osoo hin godhini viidiyoo kana jalqabina subscribe godhaa meel tokko. Subscribe gootanii waan isin itti lakkaa'u tokko illee hin qabu. Subscribe gochuudhaan wal jajjabeessuu qabna. Viidiyoon kun immoo ijoollee Oromoo YouTuberoota baay'ee waan fayyaduu fi hunda bira akka ga'utti mee hundumti keessan wal tokko like godha. Like gochuudhaan viidiyoo kana eegallu. Yaa hundumti keessanuu chaanaalii koo kana subscribe gochuudhaan beekumsoota garaa garaa akkasumas bohaartii garaa garaa argachuu dandeessu jechuudha. Amma kallattiidhumaan wanta narra isiniif qabadhee dhufeetti darbaa. Amma dhumaatti na waliin tura. Egaa YouTube kana irratti al tokkoon ka'anii beekamtii argachuun hin danda'amu. Xaara baay'ee nama barbaachisa. Subscribe koo deemuu didee viewun koo gadi bu'ee warri jettanii mala gaarii tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Wanta nama isinitti himu kana sirriitti fayyadamtanii jennaani yeroo dhiyoo gidduutti YouTube irratti ni milkooftu jechuudha. Amma dhumaatti na waliin tura. Steppiin isinitti himu tokko tokkoon qabatanii jennaani salphaadha. Kanaafuu osoo irra hin daddabarsin hanga dhumaatti na hordofaan isiniin jedha. Egaa akkaataa isin ittiin guddattan kana isinitti himuu kootiin dura wantoota isin beekuu qabdan isinitti hima jechuudha. Wantoota isin beekuu qabdan jalqabaa tokkoffaa hojiilee gaggaarii irratti gadhiisuu qabdu. Waan nama hawwatu jechuudha. Waan uummanni ilaala jennee yaadnu post gochuu qabna. Viiyuun koo bucatee subscribe'n koo deemuu dide warreen jettanii Telegram irratti nan arga yeroo baay'ee Facebook irrattis subscribe ol kadhatu. Subscribe namaan kadhatina. Subscribe gonkumaa namaan kadhatina. Sababni isaas fakkeenyaaf Telegram irratti liinkii keessan subscribe naa godhe jettanii itti ergitu namatti. Gaafa akka jettanii namatti ergitanii namni suni galee yoo baay'ate daqiiqaa tokko isiniif ilaaluu danda'a. Yoo baay'ate gaasayyuu yeroo sana immoo yeroo inni daqiiqaa tokko ilaalee chaanaalii keessan sana subscribe isiniif godhu YouTube'n irraa kaasa. Maaliif viidiyoo sana hanga dhumaatti yookaan hanga daqiiqaa 3 ilaaluun dirqamaa jechuudha subscribe gochuudhaaf. Yoo ta'e illee maal gochuu qabdu yeroo Telegram irratti yookaan social media biraa irratti liinkii keessanii share gootanii viidiyoo shortii hojjettanii kan daqiiqaa tokkoon gadi jechuudha. Viidiyoo shortii hojjettanii liinkii sana liinkii viidiyoocha sana jechuudha social media garaa garaa irratti share godhattanii subscribe naaf godhaa jettanii yoo itti ergitan malee viidiyoo daqiiqaa 5 viidiyoo daqiiqaa 10 namatti ergitanii gaafa isin subscribe naa godhaa jettanii namni suni yoo baay'ate daqiiqaa tokko isin ilaala. Kanaafuu yeroo sana moroonni subscribe godhu chaanaalii keessanii irraa kaasaa jechuudha YouTube'n. Yoo mallee chaanaalii keessan guddisuudhaaf yaaddanii jechuudha viidiyoo shortii hojjettanii liinkii isaa ijoolleedhaaf share gootanii subscribe naa godhaa jettu malee daqiiqaa viidiyoo daqiiqaa dheeraa ittiin arginaa jechuudha. Tokkoffaa kana isinitti hima. Lammaffaa irratti immoo fakkeenyaaf namni isin achi Telegiraamii irratti yookaan immoo social media irratti Facebook isa ta'u yeroo isin subscribe naaf godhii jettanii itti ergitanii subscribe isiniif godhaa. Bakka guyyaa biraa yeroo isin viidiyoo subscribe argachuu dandeessu. Guyyaa biraa yeroo isin viidiyoo gadhiistanii viewun keessan hin jiru. Bakka yeroo sana baay'ee aartu. Viewun keessan hin jiru subscribe baay'ee qabdu garuu viewun moo hin qabdani. Yeroo namaan subscribe naaf godhaa jettanii subscribe isiniif gochuu danda'a. Garuu guyyaa biraa yeroo isin viidiyoo gadhiistanii isin ilaaluu dhiisuu danda'a jechuudha. Tokko immoo kanadha jechuudha subscribe naaf godhaa manaamin waliin jechuun baay'inumaaf malee view baay'een argattanii jechuudha. Sadaffaa irratti immoo wanta isin gochuu hin qabne jechuudha. Emailii baay'ee banattanii mobaayilii tokkoon jechuudha. Mobaayila tokko emailii 10 bantanii subscribe ittiin waliif gootu. Kana YouTube'n kana sirriitti beeka.
Diivaayisii inni keessa jiru tokko tokkoon beekaa jechuudha YouTube'n. Tokko immoo kan hunda goggorinaa jechuudha. Gara biraan immoo akkuma beekamu YouTube'n subscribe 1,000 fi watch hour 4,000 guutuun dirqamadha maallaqa argachuuf jechuudha. Kanaafuu watch hour guutuudhaaf jettanii amma YouTuberoota tokko tokko nan argaa. Websaayitii tokko tokko fayyadamuudhaan yeroo gabaabaa gidduutti watch hour guutnaa jedhanii viidiyoo hojjetu jechuudha. Gonkumaa websaayitii kamii wajjiniyyuu YouTube keessan liinkii YouTube keessanii walitti hin fidina. Wanti kun gatii YouTube'n beekuu fi booddee yoo chaanaaliin keessan guddate isinitti cufamuu danda'a jechuudha. Ammanii kan inni isinitti himu tiippii tokkodha. Isinii viidiyoo babbareedaa namoonni baay'inaan ilaalu jettanii jechuudha. Bakka kan audiensiin baay'een jaallatu jechuudha. Qoosaa ta'uu danda'a. Namni kennaa adda addaa qaba. Waan irratti hojjechuu dandeessanii filattanii jalqabduu jechuudha. YouTube irra gaafa jalqabdanii abdii kutuu hin qabdan. Abdii kutuu abdii kutachiisuu qabdu bakka. Kanaafuu yoo viewuun keessan illee yoo bicate guyyaa guyyaadhaan gatii dabalaa buluu fi view koo bicate subscribe koo deemuu dide jettanii dhiisuun qabdanii jechuudha. Cal jettanii viidiyoo irratti poosti gootu isin. Viidiyoon keessan tokko vaayiraalii beenaal tokko isin ilaaluu jalqabaa jechuudha. Namni galee isin ilaalaa jechuudha. Viidiyoo hojjettan immoo jechuudha. Seetingii garaagaraa jiru YouTube keessa yeroo gadhiistan iyyuu jechuudha. Isa immoo yeroo dhufuun isiniif qabadee dhufa. Seetingii keessa hashtaagii fayyadamuu qabdu. Yaa'usa taagii fayyadamuu qabdu. Gara fuulduraatti isa isiniif qabadee nan dhufa torban dhufuufaa keessa inni rakkoon qabu. Viidiyoo hojjettan kana view akkamitti argachuu danda'a isa jedhudha. Kana inni isinitti himuu jechuudha. View karaa salphaatiin akkamitti view argachuu dandeessu isa jedhu isinitti hima. Viewun akkaataa isinitti hojjechuu dandeessanii viidiyoo hojjetattanii qabdu. Viidiyoo sana YouTube irratti gaafa post gootanii upload gaafa gootan jechuudha. Liinkii isaa sheerii gochuu qabdu jechuudha. Facebook irratti isa ta'uu, Telegram irratti isa ta'uu, chaanaalii garaagaraa yoo qabaatanii Telegram irratti chaanaalii membarii baay'ee qabu yoo qabaatanii achirratti liinkii sana sheer yoo gootanii namni muraasni galee isin ilaaluu danda'a jechuudha. Sooshaal miidiyaa biroo irrattis jechuudha warreen akka Facebook irrattis akkas gochuu dandeessu. Garuu inni tokkoffaaf inni guddaan jechuudha. Viidiyoo sana viidiyoo hojjettan sana kuttanii jechuudha. Daqiiqaa tokko yookaan daqiiqaa 2 minaaminii gootanii viidiyoo sana TikTok irratti TikTokii banachuu qabdu. TikTok irratti post gootu jechuudha. Isiniif galee amma YouTube fi TikTokiin adda. YouTube warreen subscribe keessanii qofatu isin ilaalaa yoo like baay'ee qabaate immoo vaayiraalii ta'ee namoota biraa ga'uu danda'a. TikTokiin garuu like dhuma 100 argatee jennaan karaa nama 5,000 4,000 minaaminii gati isin ilaaluu danda'uu fi namoonni karaa TikTokii sanaa galanii YouTube galanii jechuudha isiniif ilaaluu jechuudha. Viidiyoo hojjettan sana viidiyoo YouTube irratti hojjettan sana kuttanii TikTok irratti gadhiistuu jechuudha. Isiniif galeera. Yaa'u gaaffii yoo qabaatan immoo wanti isiniif hin galle yoo jiraate koomentii irratti na gaafachuu dandeessu waan barbaaddanii. Amma karaa akkamitti kuttanii viidiyoo YouTube sana akkamitti kuttanii TikTok irratti gadhiistuu waan jedhu sana isinitti himaa jechuudha. Viidiyoo hojjettan sana kuttanii akkuma beeksisaatti jechuudha. Haayilaayitii isaa waan namatti tolu keessaa kuttanii guutuu viidiyoo kana ilaaluu yoo barbaaddanii YouTube koo keessa galaatii ilaalaa jettu. Karaa salphaa immoo TikTok irratti viidiyoo gadhiistan sana gaafa gadhiistan jechuudha TikTok irratti. Akkaataa namni YouTube fi TikTok keessan sana connect walitti gootanii liinkii qofa tuquudhaan karaa chaanaalii keessanii geessanii jechuudha. Amma isaan isinitti himaa jechuudha. Tiippiin kun baay'ee isin sirriitti itti fayyadamtanii jennaanii baay'ee yeroo dhiyoo gidduutti milkooftuu jechuudha. Amma karaa akkaataa isin connect gootanitti isinitti agarsiisa. Mee isinitti agarsiisuu kootiin dura warreen subscribe godhame warreen like goones like gochuudhaan eegala.
Egaa jalqaba wanti isin gootanii YouTube keessa galtuu jechuudha. YouTube keessa galtanii erga YouTube keessa galtanii icon YouTube keessanii see kanaa jechuudha. See kana tuqxu jechuudha. Tuqxanii your channel isa jedhu tuqxu jechuudha. Your channel erga tuqxanii booda see tuqaa sadii kan argaa jirtu mitiire see tuqxu jechuudha. Achiin linkii YouTube keessanii waan fudhachuu qabdanii fi share see jettu kana tuqxu jechuudha. Share tuqxanii copy link jedhu kana tuqxu jechuudha. Copy isinii godheera jechuudha. Amma gara TikTok hidhattu jechuudha. Maaliif YouTube keessanii fi TikTok keessanii connect gochuuf wanta ta'eef karaa TikTok deemnaa jechuudha. Amma TikTok erga TikTok gallee booda gaa edit profile isa kana tuqnaa jechuudha. Erga edit profile isa kana tuqnee social iddoo jedhu kan argaa jirtu mitiire Instagram, YouTube jedha. Add YouTube isa jedhu kana tuqnaa jechuudha. Barbaadaa jira. Kunoo kan gatii isa kana ta'ee fi isa ittiin bantan sana emailii isa ittiin bantan sana akkaawuntii jechuudha. Isa filattuu jechuudha. Egaa amma akkuma argitanii fideera alla wettuun jechuudha sitti. Amma connecting gochaa jira jechuudha. Amma akkuma argitanii suuraa entertainment dheerama YouTube'n koo jechuudha. Suuraa entertainment waan jedheefi amma linkii keessanii asitti paste gootu jechuudha. Linkii sila copy godhannee asitti paste goonaa jechuudha. Amma guutummaan guutuutti nu milkaa'eeraa jechuudha. Amma sila iddoo kana icon YouTube'n turre jechuudha. Amma fakkeenyaaf viidiyoon sila beeksifadhe gaafa asirratti TikTok kana irratti post godhu namni profaayilii koo keessa laalee profaayilii koo keessa galee jechuudha. Gaafa inni icon YouTube yookaan linkii kana tuqu kallattiidhumaanii gara YouTube kooti geessaanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf icon YouTube kanaan tuqa. Akkuma argitanii kallattiidhumaanii gara chaanaalii koo suuraa entertainmentiitti geessanii jechuudha. TikTok irratti sila viidiyoo kana beeksifadheera taanaanii namni kallattiidhumaan dhufee viidiyoo koo kana banee dhufee ilaalaa jechuudha. TikTok keessanii fi YouTube keessan connect gootanii karaa salphaa ta'een yeroo dhiyoo keessatti milkaa'uu dandeessu jechuudha. Callisaatii yaalaa bu'aa isaa immoo yeroo dhiyoo keessatti argitu jechuudha. Naamana sirriitti hojii gaarii hojjettanii waan gaarii post gootanii TikTok irratti highlight isaa TikTok irratti beeksifattanii akkamaa gootanii hojjettu taanaan yeroo dhiyoo keessatti milkooftu jechuudha. Amma kuni faayidaan isaa baay'eedha jechuudha. Tokkoffaa karaa TikTokiitiin followers baay'eetiin argachuu dandeessu. Lammaffaa immoo namni ganaa YouTube irratti dhaqee maqaa keessan searching godhu. TikTokidhuma irratti gaafa inni icon YouTube sana yookaan immoo linkii sana tuqu kallattiidhumaan garuma YouTube keessanitti waan geessuun jechuudha. Ganaa maqaa keessan search godhee rakkatu jechuudha. Achirratti TikTok irratti beeksifattanii YouTube irratti haala salphaa ta'een view baay'ee argachuu dandeessu jechuudha. Yeroo view baay'ee argattan immoo yeroo dhiyoo gidduutti subscribe baay'ee argachuu dandeessu jechuudha. View argannaan jechuudha. Wanti isin hin galle yoo jiraate immoo adeemsa nama isinitti hime keessatti koomentii irratti naaf barreessaa jechuudha. Nagaadhaan naaf tura. Isiniin jaalladha.